السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota koomaatii koo akkam jirtu nagaa keessanii jirtu jabaattu baga rabbiin koonaan siin gahe baga rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ramadaan irraa sin hambisee shawaalees kun karaa dhumaatti amma gahe warra soomaa jirattanuu rabbi sinirraa haa jaallatu warra hin soomnes immoo soomaa jiinii kun guutuun ji'a shawaalii inshallah ramadaan ji'a tokko soomne shawaalee kan hin dhiifnu biiznillah Allah ajirii guddaa qaba. Man saama ramadaan summa sitta shawaal ay wallah sila sana yani sila sana ay wallah namni ji'a ramadaadhaan soomee shawaalee jaanitti dabalate kanama waggaa soomeeti jedhanii kanaafi rabbiin inshallah nurraa haqee baluu ramadaana keenya rabbi maqbuulaa godhu. Sahaabtonni ulamoonni duraanii ramadaana kana hiikanii amma ji'a ja'aatti yoo hiikanis yaa rabbi nurraa qeebali yaa rabbi nurraa qeebali sooma keenya salaata keenya jedhu gaafa ji'a ja'a darbe immoo yaa rabbi ittiin nu gahe yaa rabbi ittiin nu gahe jedhu Allahu akbar. Nuti garuu garii namaa tokko yoo ta'e malee gaafa sooma hiikamee gaafa hidhii sana ganama irraanfannee jechaadha gariin keenya. Inshallah rabbi nurraa qeebaluu sooma keenya salaata keenya rabbiin akkanumaan warra bishaan midhaan akka boolee hongaye rabbi nun taasisini. Rabbiin gala keenya kaatimaa keenya haa tolchuu inshallah. Ramadaanni kun hunda keenya fuura gaanuu bahee nama immoo inshallah waggaa nagaan innaan dhuma guutuudhaan qaqqabu rabbi nu haa taasisu. Waggaa kan nama meeqa jira nama meeqatu immoo ganda akhiraa deeme subhaanallah waggaa kana qaqqabnee dhiifne hin beeknu. Rabbiin immoo nu haa qaqqabsiisu inshallah nama khairii hojjetee addunyaa kanarraa godaanu rabbi nu haa godhu. Nama addunyaa kanarratti ba'aa ta'uu rabbi nun taasisu hunda keenya. Jazaakumullah khairan rabbi khairii dunyaa karaa walitti isinii haa qabu sammuu nama maqqawee mashkuula taanee karaa deemnas musaafira deemaa turrees amma dhiyoo manatti gallee baga rabbi nagaa walitti nu deebise gaafa nu biraa godhe immoo idda ramadaan 25 baanee koodeen gaddamoo yoo manatti kan galledde si bakka biyyi kun immoo awwaaruun bichaadha. Wallahi tumaaniin dhiquu manni kun dooraa sadaffaadha. Tumaanni dhiquu kun awwaaraa si acheeru amma immoo gibbiin sirriitti bal'aadha iddoo kan dhiiraa dhufee sin jira dabulii salaatiin manuma nasafa jechaadha subhaanallah gidduu nyaata hojjedha malee. Kanaafuu rabbiin inshallah dadhabbii keenyatti raamatu nuuf haa godhu. Rabbiin warra dafqasaa halaalaa maatii isaa qallabu rabbi nu haa taasisu. Inshallah rabbi ajirii nu haa katabu sooma kanaa sooma waa kanaan na dalagaa nu ulfaata laakiin immoo ajirii keenya rabbi irratti irra eegganna. Rabbiin immoo ajirii keenya hin gatu inshallah. Rabbiin hunda keenya jechaadha. Khasbii halaalaa nu haa kassabachiisu. Haraamarraa nu haa fageessu keeriitti waan halaala rabbiin jaallatu halaala isaa nuuf haa laaffisu. Rabbiin yaada muraada keenya nu guutee imaanaan addunyaa diiniin taqwaadhaan biyya keenyatti nu haa deebisu biyya keenyas biyya nagaa rabbiin haa godhu. Uummata akkatti dhugaa dhiigni isaa dhangala'aa du'aa jira rabbiin inshallah. Dhiiga isaanii haa dubbatu warra islaamataan rabbi rahmataa godhuufi wallahi diiniin keenya amantaan keenya wallahi lubbuu namaatii miti lubbuu bineensaa baasullee wallahi ni dhorka. Allahu akbar Allahu akbar. Rabbi hunda keenya meeqaatimaa nu tolchu khairii nu hojjechuus wallahi hedduu gizee sodaachisaa keessa jirra. Gizee waliif rahmata gochuun dhabamee gizee namni fumaa wal nyaatu lamma akkama wal ajjeesa namni maaliif akka oduu maaliif akka ajjeefamu hin beekamu biyya keessatti Allahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Rabbi lola kana du'aa kana rabbi nurraa dhaabu wallahi warra maatiin irraa du'eef rabbi sabrii haa kennu. Warra ramadaana keessa fayyitoo soomanuu wallahi qooqa isaatiin ganda akhiraa deeman rabbi rahmata isaanii haa godhu. Ramadaanaan xiyyitii irratti roobsanii innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun wallahi yeroo dhagaan zikriin namatti jedha surur nama godhaa.
Wallaahi biyya nagaa rabbi haa godhu obbolaawwan imaanaa hundi keessan bakka jirtan biyya keenya rabbii kadhaa. Biyya keenya biyyatti baqatanu malee biyya keessa baqatan rabbiin taasisini. Wallaahi amma fee waan fee ta'ee kaataa olii allaattii reeffii lafamu maal jedhani. Amma fee biyya namaa namni ture yoo ture amma fee yoo ture biyya isaatti galuun dhiisu biyya abbaa isaatti. Wallaahi namni biyyumsaattiin bareedaa biyyumsaatti bahee akka feetti galuu harkata. Manni namaa biyyi namaa kan namaati. Yeroo kaatan yeroo toosan biyya keenya sirriitti nagaa godha yoo biyyi nagaa ta'e yoo maatiin keenya nagaa ta'e nuti nagaa arganna. Kanaaf warri afaan soomaa afaanii qabdan fa'i sirriitti rabbi keessan kadhaa yeroo hunda du'aa kooti kuni. Wallaahi biyya keenya biyya tokkummaa biyya jalaa rabbi nuuf haa godhu irratti islaamni kiristaanni wal kabajee jiraata. Amma subhaanallah namni waan amantaan irratti wal dhabaa. Wallaahi musiibaa diinii keenyatti dhufu rabbii nutti hin dhiisu nuti immoo amma dandeenye taaggaluun diinii keenya tumsuun dirqama rabbiin nurra kaa'ee dhiira dhalaa irratti. Rabbiin aduwwii diinii keenyatti dhufu rabbi nutti hin dhiisin inshaallah. Rabbi ilmoo keenya zuriyyaa khayrii zuriyyaa barakaa nuuf haa godhu abbaa warraa keenya abbaa warraa gaarii. Nullee haadha manaa gaarii haadha gaarii rabbi nu haa godhu warra mana hin godhanne rabbi mana isinitti haa ijaaru bultii halaalaa bultii gammachuu wallaahi yoos gammachuu mi'aan jirti. Ilmoo gammachuu ilmoo halaalaa rabbi isin haa kennu. Haadha manaa halaalaa rabbi isin haa kennu. Abbaa warraa halaalaa rabbi isin haa kennu. Haraama zinaa fasaada rabbiin nurraa haa fageessu rabbiin nurraa haa xiqqeessu bakka salphinaa rabbi nuun dhaabiin. Warcuma salphinaa gabaa salphinaa rabbi nuun dhaabiin a'uudhu billaahi min zaalik. Nabsiyyaa fixanarra rabbitti magaffachuun dirqama keenya gizee ramadaanaa maashaallah hundukaa rabbitti deebi'ee. Wallaahi hunduu qalbii tokkoon soomaa ture amma soomni kun hiikkates akkasumatti ramadaanni leenjiidha ji'a leenjiti. Malee yaa soomni galus ibaadan akkasumatti jira. Rabbiin sooma keessas kannaa sooma boodas hundumaa rabbiin subhaana khaaliqus samaawaati wal ardiin tokkichuma. Rabbuu yoomuu jiraata dhanni. Ramadaanni galus ibaadaan isaan galle. Quraanni isaas akkasumatti jira. Quraana yeroo sooma bichaan qaraanu yeroo hunda isaa qalaalaa quraana rabbi. Faayidaan guddaa hadiisa rabbiitiif quraana rabbi kan keessaa arganna. Nuti mammaraan keenya jireenyi keenya duuti keenya wallaahi quraana sana keessa isaan keessa jira. Inna salaatee wa mahaayee wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin laa shariika laka. Wa salaatee wa nusukii wa mamaatii wa mahaayee lillaahi rabbil aalamiin laa shariika laka. Wallah duuti keenya qalmi keenya jireenyi keenya rabbiifi. Kanaaf obbolaawwan imaanaa rabbi jecha walaa jalannu walaa kabajnu. Maatii keessa sunnitarra himda walaa gaafadhaa. Hiriyaa keessan zayyaraa. Hiriyaa dhugaa barbaaddadha. Hiriyaa dhugaa rabbi hunda keenyaaf haa kennu. Hiriyaa filachuun addunyaa kanarratti dirqama keenya. Wallaahi guyyaa qiyaamaa namni hiriyaamsa faana kafama jedhani. Yoo hiriyaa gaarii qabaanne rabbi nu milkeesse silaa yookiin qophaa jiraachuu wayya nama hin taane faana jiraachuu nama hin taane garaa kooti jedhanii itti himatanii nama zallamu faana jiraachuutti himannaa qophaa jiraachuu wayya. Kanaaf rabbiin jiruu keenya kaatimaa keenya rabbi haa tolchu. Du'aa keenya gala ibaadaa. Du'aa keenya du'aa shahaadaa rabbiin nu haa godhu addatti nuurota qophaa rabbiin nu haa kennu. Kaatimaa nu haa tolchu. Rabbiin bakka ofii jaallatu inshaallah nu haa keewwatu. Haraama fasadarra rabbiin nu haa itisku. Ulaa khayrii rabbiin nu haa banuu. Ulaa sharrii immoo rabbiin nurraa haa cufuu. Rabbiin gara keenya kaatimaa keenya nuuf haa bareechuu inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Rabbii akkasiin jaaladha siin kabaja. Wallaahi ganaa mana waleen finnee itti mana hojiirra jiruun gidduun siin zayyaruu dhufee obbolaawwan koo qaqqaariiwwan. Inshaallah mana keenya ammaa duraan siin agarsiisan jira kun sirriitti bal'aadha kun kan mallisatii malee gurguddaa lama iddoo kana shunteetunuu lama iddootti dhiqatanuu siimiin iddoon teessumaa bal'aadha sirriitti beekan iddoo kan bichaa ta'e amma dadhabe.